Waan kan hindu gomstami. Ati waa amantaa jedhaar. Ani maal amani ani jechuun bakka Qur'aana kiyyaan wal kana dhiisiti kitaaba Jawaar barreesse Abiyyuun barreesse bakkaan itti amanuu jira. Kitaaba amantii jedhamu dhiisi. Kanaas bakkaan amanuu jira bakkaan amannee jira. Ati immoo guutuu isaanii amantaami? Dafika gaafana fi bashir akkana adii uffanne adii namatti himna. Shaadaan qaba dhaafanii kan isaan kiristaana ta'anii. Inna lillahi mee qoysaati Mandela mee ta'e tana dhiisi. Please Mandela teenya taa'i. Leave me alone. Faranjiin jette leave me alone. Mee na dhiisi. Egaa. Waan jedhe sababii keessa taa'uun kaameraa liga ookokoni wallahi osoo maqaa kee arge yookaan ni buufta yookaan wallahi sababii abbuu mu'azu bolisa kee kana qofaas aanu kasumatti baraano aanu mana kee jarna ya kabajaan guddaa ya adda Yusuf ati kuljana wali wani goyna nama naasna kaleessa kiristaanaan Mandela taate baga taate congratulation baga taate muslima ta'uufi waan achuma manuma sanita maaf ati sing asada sille sing qabsiisu baga sii kannan maalin dhiis Mandela qabsiis congratulation siimu akigoos gaafa gartee kiristaanuma baratte hottu khadimtu si sadaqaa si kannan si eenyu musammaa san awwale si kannan sanu barsiisaan isaanii waajira barsiisa ajaa'iba rabbi okay anyway amalisa naqabsiiftanii maal qabxooketa qabadde fete gaafame Mandela forse mote fi qobalte waan irra kaayyette ganama ilmaanii garte jarman teessee garte cafartu mal goona jirana shahadaa naqabsiisa maal shahadaa nama islaama nama kannu rabbi nama kanna deemiti if qabsiisi rabbi keetitti obbadhuuti sagadi fagaadhu tiktok irraa waggaa guutuu fagaadhu baradhu qotu abbaan manaa osoo jiraate akkanan taatu hin boqotee abbaan manaa eessa jira yaa jarana dubartiin teenyatuun hundi sila abbuma manaa kajabeessee mana siiti waan hundeeti kannu rabbiin kanne jaarsa nyaachisu kan obaasu kan algaas hunda siiti walitti eegal godhu harkate nu gadiyaatu dhiiraas hin arrabsitu sila hin arrabsitu dhiiraas amantii namaallee xuytu harma siitillee kiiloo 30 ol baatee nafarsitu sila nagaan teessi wallahi sila nagaan teessi amantii namaan xuytu quraanillee nagaan silaa gaaf birrillee walitti qabattee teessi hin horti ilmoollee qabeenyallee kabajaallee horatti ara dhiira dubartiin nu sodaachisee akkas na godhuun barbaade ittiiti akkan kootti jechuunis jabduudhaati akkana daramne kaa sirba sabaa meedhise nama rabse tokko daalle tokko yoo jaarsisi kaduraanii tokko da'iifa akka jalde isaa ta'e dhiira hunda ama tokko takka gartee maal jette gaaf tokko eenyutti heerumeettee dhiirti jimmaa dhiiraa jettee arrabsiteesse yoo tokko gartee akka ati feetu siin taane dhiirti hundi akkasuma kolkolo dubartiin akkas yaadde aqliinisi hori galee abbaan manaa tokko harargeerraa fuudhee yoo gartee akka godhee tartiiba dhabee fi waan godhe hulii harargumaa harkaan feetu dubartiinis ka maqaabir yoo tokko gartee tolatti oole gujjii muraasa ture kutaa san numa faarsite kaanqa ijaarsisan biraaduu jarana anyway dhiira dubartii jabeeffadha nyaachisa nyaataas nyaachisa waan rabbi isin kan kannaafiti nagaan ta'a amma gartee gara gurbaa kanatti na ajandaa nu jala jirii Mandela shaadaa qabadhu deemi waadiin si haa qabsiisu heekaa isa bira otola ila abbo ijoolleen isa harka hin jirtu warri keessattuu shamarranii keessattuu miidiyaa irra akka sirbaniif ka harma hargufaa jiran ijoollee musliimaa keessa isinii ijoollee harka ol qabsiiftanii qocha ol baasiftanii shaadaa deebiftanii ijoollee sirriitti hin baratanii achiin booda maal qofa qabdan mee qofa qabu atuu ka kiristaan ka siruun baranne mee qofa barnoota keetti wallaaluu deemna yaa habiibi nama tuqeni waan dhiisi mee tacafa laal mootummaan jechuun islaama keessaas hattuun leebaan kiristaan keessa hattuun leebaan wallaaltuun gandaa fi amantuun da keessa jira mee ijoollee kiristaana akka sirbitu mee amma sirba dheengadda ani kiristaana jalano ijoollee waan ati argituuf ijoollee muslimaa biyya maajoritii biyya muslimaa keessa kiristaan kamtu biyya bee kiristaanni kee biyya jira dhiirti teessan biyya arabaa kan jiru 99% dhibbarraa 99 agartee ijoollee islaamaati guutuun kiristaanni muraasa social media mana kana keessa kan jiru irra hedduun ijoollee islaamaati kana agartee argita malee teessan eessa jirti maa ba'uu diddila bas keessaa dhibba sadii oge mana ono asuma gubbarra asuma qofaa jira miti so kanaaf waan jedhe annama arrabseef islaamaan nama arrabsee jechuun bira kote waan sin jedhu wangeelli kun sagalee waaqayyooti miti seera uumaa irraan qabu lote yaannis ati amantaa samaan naan jedha anin amanu kalees zaaree nigee hulle men maal nagalchen maalitti gootaanitti amanaa maalirraa goota siin gaafadhe anama quraana ol qabdee quraana kan itti amantaa naan jette eeyyeen sin jedha gurba yaa jarana Bashir akkan ummata kana gaafin deeme wangeelli kun sagalee waaqayyooti miti gurba jedha
Atillee akkuma seexaniin ati Sanuma kira afaan arrabsa. Seexanni bar gahee guddoo qaba. Waaqayyo keessi ajjeese shoora taphate mastermind galatoonfamu qaba. Seexanan tuqin cubbuu kan isaatu si ajjeese bar Yesuus. gaafataa fi atillee kitaabni kun dhugaa ta'uutuma beekta. Seexanaaf keessanii Bashir seexanaa fi harree arrabsuu hin danda'an. Harree Yesuus geejjiba Yesuus ture harreen. Lammaffaa seexanni nama kiristaanaaf shoora guddaa taphate Waaqayyo isaan ajjeeseef. Kanaaf tuqamuun qabu kon lamaan. Nama dhugaa akka dhabutti maraataa beekta seexanni. Okay, waan siin jedhe amma siin dubbisa waan siin jedhe wangeelli sagalee Waaqayyootiimi. Maafina gurra noofin kaadhaabe. Gurbaa maalte. Mee siifaan mucaan qote siifaan akkam bona dhiirti naa dhufte jedheetiin ganama obboroo gammadee yaa goofta. Waasillee kadhannee pheenxeen afi jedheeti alhamdulillah kan ubariisifteen jechuu ture. Osoo qurxinatti pheenxeen nu dhufte. An pheenxee akka hin taane beekta. Maaliiti? Ajaa'iba. Torban hundanuma geeddaramtanii. Asitti gaaf kan Seventh Day Adventist akkamitti akka ta'e. Okay. Ayyee naa galte. Okay, anyway. Kiristaanaa miti. Okay. Wangeela kana ni amantaa mi jaata mi jaa? Kun bee gaafiin qabu abomaaz nama wangeela. Eeshi. Ayyee maaliif wangeela kee keessatti dubartii dingilii durummaan qabne ajjeesaa ta durummaa qabdu hambifadhaa fuudhaa jedha. Bashir waan ajaa'ibaa dhageessanii. Waan kana gaafa durii dibeetii goone yaadatta. Irraan deebi ummataaf nama wayii jira sila waan hin jedhe waan jedhe wangeela kan keetti irratti caafamee jira moo jiru dubartii durummaa qabne ajjeesaa ta durummaa qabdu hambifadhaa jedha moo jedhu. Ati Saamu'eel maamira deemta bakka saniin siinni hankuu. Saamu'eel wallahi Saamu'eel miti seera ni dogoggorte seera lakkoofsaati. Saamu'eel tokkoffaa kudha irrallee jira maali? No san qofaati san ijoollee fi warra wantaati. Ta durummaa qabdu hambifadhaa akkam godhan ta durummaa qabdu hambifadhaa taan ajjeesaa maal jedha. Ajaa'iba ajjeefamuu qabdi akka kiyyaa ta'anuun hin deeggaratan. Ajaa'iba hin deeggara. Sayyifaati abkaaraa kana barbaadaa namuutu. Hayi. Maqaa isaa waan waaqetti kan balleessite ajjeefamuu qabdii mi? Seera lakkoofsaa 30 takka 17 hanga 18. Dubbisi maal jedhu? Okay, damee kanaan dubbisa jechuudha konkolaataa hafu jiru. Damee nagaan siif haa ta'u. Ameen siifillee haa ta'u. Akkam jirta ati boo? Jira galata Waaqayyoo. Pheenxee moo Adventistiidha moo kiristaana moo waaqeffataadha moo maali amantiin kee Islaam? Ani pheenxeedha. Pheenxeessa gogaa. Goggogaa? Pheenxeessa gogaa. Wallahi rajai. Olis gadi san deebines fuulduraa jechuudha. Fuuluma dura. Gogaa jechuun takka gogaan kana. Asis kan hin jallanne jechuudha. Gogaa jechuun akkanuma ta'u jechuudha. Bu'aan qabu Waaqayyo si ajiisu gogaa. Okay, aje waan jedhu wangeela kan hin amantaa? 100% plus 100%. Okay, dubartii durummaan qabne ajjeesaa jira hin deeggatamoo hin balaaleffata? Dubartii durummaan qabne ajjeesaa? Okay, kutaa sana dubbisi dhage. Okay. Akitti wangeelli afaan Oromooti bar afaan Oromoo ni kaa Amaariffatti hiikaa jechuun hiikaa jechuun tafsir translation jechuun afaan tokkorraa afaan tokkotti takka jecha san explain godhu akka dictionary'tti jechoota afaan Oromoo hiikaan godhu hiikuun galleessu afaan Oromoo akkamitti kata si garsiisa amma hin dubbistaa qoo ittiin si garagalcha yookaan anuma dubbisaa bakka qoo maqaa isaatiin Bashir dhaggeeffadhaame bakki tun hafuu taate bar ani fudhadhe bakka tana wangeelarraa hadhumtu deemtee ijaaraa deemtee kan achumaan wangeela qoratta baay'ee bareedaadha. Naan qoradha qo'e. Dura waan isin jedhe dubartii durummaan qabne wangeelli ajjeesaa yoo jedhe ni deeggartamoo ni balaaleffata dura. No, ani ni balaaleffadha ni deeggara jechuu dura akka sana dhaga'uu barbaada. Ani kijibu bar kuna wangeela bira jira dubbisuu ni deeman nama Waaqayyo. Dura akka jecha keetiin ni balaaleffatamoo Waaqayyoon ajjeesa baasee dubartii durummaa qabdu ajjeesaa. Hin qabne ajjeesaa ijoollees ajjeesaa intala durummaa qabdu hambifadhaa jira akkam godhuuf hambifatanii amma dubbisana dhaggeeffadhaaf nama. Seera lakkoofsa bakka kana takkaa dhalattee argiteen beektu naan beeka gooftaa kan koo. Waan akkasii takkaa isinitti manii waldatti
Amma dubartii durummaa qabdu malee kan fuune jedha daaqwaan ni gartee warri paastoonni akka jedha wangeelii dubartii daaqwanaata isaanii siifin fida. Waan ajaa'ibaati. Wamanaa fi waliin naasii bar. Maal kuni dubartii durummaa qabdu fuudhi jechuun ajaa'ibaan qabu bar. Fuudhiin jenne boo akkasii miti. Boo jedhiin reeppii godha reeppii bar. Reeppii. Reeppii ni beektaa. Butanii jechuun lola keessatti siifin godha siifin fidaa qo'e. Seerri lakkoofsa isa galaati. Okay, 30 fi kunooti. Gooftaa eessannaan deemta jedhe tokko gaafa tokko. Okay, siifin dubbisa kan jedha. Seera lakkoofsa 30 takka. 30 takka. Mata dureen kun warra miidiyaan irratti ijaa baafachuu jedha haaluu revenge banasan haaluu. San jedha. Akka jedhu tokkoffaan dubbisa iddoo hiyyata isa tokkoffaan akka Waaqayyo yommus Museedhaan dubbatee ijaa Israa'eelota warra miidiyaan irratti ba'ii jedheen. Galee ofii kudha torba yoo deena akka jedhu kudha torba irratti amma ijoollee keessa dhageeffadhaa bashirme aceellotti irra kun yeroo galinatti garagalanii amma ijoollee keessa jenna Waaqayyo amma ijoollee keessa dhiira kan ta'an ajjeesaa dubartoota warra dhiira waliin ciisanii beekan hundumaas ajjeesaa dubartoota warra dhiira wajjin ciisanii hin beekne hundumaa ofii keessaniif hambifadhaa jedha ijoollee raammatan kun ijoollee fixaa jedhee. Dubartoota dhiira wajjin ciisanii beekan jechuun dubartii dubrummaa qabdu moo hin qabne? Dubartii dubrummaa qabdudha. Dubartiin dhiira wajjin ciistee beektu moo? Kan ciiftee beektu qabaachuus dandeessi qabaachuu dandeessi hin beeknu gaa. Dhiira wajjin ciistee jechuun dubrummaa irraa fudhatee jechuun tokko tokko kan dubrummaa fudhachuu hin dandeenye jira. Sadii dhiira wajjin dhiira jechuun kan waa dhiirummaa raawwatu jechuudha. Dhiira jechuun mallattoo saala dhiira isa godhu kan qabachuudhani. Dhiira ciisuu jechuun bara akkana ta'e makiinarra wal bira ciisanii deemuu miti bara. Okay, that's fine. Sanarratti miti wal faliin keenya. Tanaaf Bashir keessi gabbee barsiisaa bara. Akka ba'a adama waan kana. Saaqurra. Dubbattee siif ibsu. Maal naa ibsita? Ati dhiira ati haadha manaa hojii ciiftee jechuun maal jechuu? Haadha manaa keetti hojii ni ciifta moo hin ciistu? Nan ciisa maaf hin ciisu? Ciisa kana ibsime maal goota? Ayye ciisa jechuun sirriidha akka itti kattetu haa ta'u. Maal kan itti akkuma itti katte sana wajjin ciisuu rumtii akka seera addunyaatti haa ta'u rakkoo qabu. Akkas dhiiraan wajjin ciisee okay akkas jedhe. Amma waa'ee ciisuudhaaf buusa tuudhaan amma kan itti gaafatte. Dubartiin dhiira wajjin maaf akkas jedhaa. Akkas hin jenne okay naan jedhe. Waaqayyo akkana jedhe amma ijoollee keessa sanuu ijoollee keessa jedhe ijoollee keessa ijoollee dhiiraa ajjeesaa jedhe ijoollee dubartiin jenne ijoollee xixiqqoo hin jenne ijoollee xixiqqoo si gurratti. Eenyummaa kan akkas jedhaa jiru Waaqayyootti jedhaa jira moo Museetti jedhaa jira moo eenyudha ol gubbaadhaa dhaqiitii. Wangeela irraa jedha garuu eewu kan jedhaa jiru jechi kun kan eewuti. Ijoollee kana ajjeesi kana fuudhu kan maal godhi kan jedhaa jiru kun eenyu? Jecha Allah. Waaqayyo jedhedha. Museedhaan kunoo. No gararraatti Museedhaan warra miidiyaan irratti gubbaa maakayyi. Kunoola mesiitti garagalche akka jedhu gubbaarraa akka jedhu Waaqayyo yommus Museetti dubbate eenyu Musee dubbate? Waaqayyooti Museetti dubbate. Ijaa Israa'eelota warra miidiyaan irratti ba'ii jedheen. Jedhe. Eenyu jedheen? Ijaa. Waaqayyo jedhe. Musee eenyutu ajaja? Museen ofii of ajaja moo Waaqayyotu ajaja? Waaqatu ajaja jedhe. Maal rakkoo? Abrahaamoo Seexaana ajaja moo Waaqayyo ajaja? Abrahaamoo Seexaana ajaja moo Waaqayyo ajaja? Abrahaamiin Waaqayyo moo Seexaanatu ajaja? Maal hojjetu Abrahaam danda'a? Museen seeraa fi heera Waaqayyoo kanaaf moo Seexaana kanaaf? Maaf kana keessa galte ati amma waanuma gaafachuu barbaadde sanatti daarektii seeni mee amma ati nama maaf akkas jedhame asitti jechaa jirra malee eewuti Waaqayyoo Musee geggeessaa Waaqayyo yommus Museedhatti dubbate eenyu Musee dubbate? Waaqayyo jedha akkatti dubbisaa jirtu garuu yeroo gabaabduu booddee wal wajjin dubbifna. Maal jedheen? Okay, si dubbisaa waka. Waaqayyo Museedhatti dubbatee ijaa Israa'eelota warra miidiyaan irratti bahi
isa booddee ati gara saba keetii in sassaabamta jedheen. Eenyutu Musee kana ajaju jira? Eenyu Musee dubbate? Warra miidiyaan kanarraa warra boojuu deeman dubartii isaanii fixuu deeman kanatti eenyutu ajaja irratti labse? No, jedhi dubbisaati. Amma dubbisaa jirtu kanatti kan dubbisaa jiru. Siifin dubbisa ni fixa beekee bara. Amma taphachaa jirtu kan ajajaa jiru Waaqayyoodha. Akka jiru. Waraana tokko eenyu? Okay, hold on, sigalta. Waraana Abiyyiin dirree lolaa deemee ni duula? Abiyyiin dirree lolaa deemee hin duulu na ajaja. Goobas. Deemus danda'a. Okay, hold on. Ajaja waraana Itoophiyaatiin deemaati gartee naannoo Tigraay dhaqaati duula uummata sanitti duulaa fixaa yoo jedheen ajaja kana eenyu dabarse? Eenyu ajaja waraana durataa waraana? Goobas. Musee dhatee eenyu dubbatee warra gartee miidiyaan kanarratti deemaa duula eenyu jedheen haluu yookaan ijarraa baa eenyu jedheen? Kan amma kanaafin siin jedhaa jira. Amma dubbifteetti Waaqayyotti Museetti dubbataa jira. Garuu isa pooyintii keessana iddoo pooyintii keessana gahi kaa dubbisi dhaqee iddoo pooyintii gahi karaatti maaf dhaabattee ekspleenii maaf baay'ifte dubbisi iddoo pooyintii kee gahi. Bar dheeraadhaafin sin jedhee bar ijoo keenya mata duree achiisii dubbiseetiin achi booda amma ijoollee keessaa dhiira kan ta'e ajjeesa fadhu Museen haa jedhu fadhu Waaqayyo haa jedhu lamaanuma kanaa miidhamni jedhu miti. Okay, Museen ajaja Waaqayyootiin abboomamee deemamoo fadha ofiitiin deema gisee waa raawwatu. Ani kana sii deebisuudhaaf kottu akka goonu hedduma barbaadde sana dhaqiisi kanas nan gaafatin. Iddoo kanaan sii dubbisa. Lafuma barbaadde sana dhaqi. Okay, amma kun lafaan barbaadde dhufe dirree Sheekh Hussein. Amma ijoollee keessa dhiira kan ta'an ajjeesa. Eenyutu ijoollee keessaa dhiira kan ta'an ajjeesa wangeela Qur'aan. Isan barbaade amma san baruu barbaade kaa kanaaf gubbaraa kayinaa dubbisi isin jedhe ammani oofaan jira waan hin ta'eefi gubbaraa kayee silaas wajjin hin dubbisa. 17 sii dubbisa jee bakka sii dubbisa fadhu Museedha gubbaarraa kayitii dubbisi eenyu akka akkas jedhe kana dhageenya. Abbaan faadhe haa jedhu sayxaaniin jedhu miti sagalee Waaqayyooti moo wanni kun waan dubbisu jedhuun sagalee namaati moo Waaqayyooti? Sagalee Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyooti. Ni fudhattu. Fudhateen itti jiraataa jira. Fudhateen naaf hojjetennaa inni itti jiraataa jira. Waanni kun kan daa'ima ajjeesa, ijoollee ajjeesa, dubartoota ajjeesa. Wangeela waanni kun. Abdullaa maqaa kee kas jira. Achi biratte waajii jalatti. Abdullaa jechuun Yesuus Kiristoos gabricha Waaqayyoo jedhamee jira. Yesuus gabricha koon kan isaa foodhee jedha bar Yesuus Kiristoos.